keessanitti nagarre akka hawaasni addunyaa dhugaa keessanitti nagarre akka qaamni mootummaa dhugaa keessanitti nagarre akka namni isin dagatu akka namni sagalee isinii ta'u isin dagatu nageenya buufnee jirra araaramnee jedhanii har'a gartee du'a gubbaan du'a isinii dabalan wanni isaan kana jedhaniif maali gamta gartee eda aggaammin sun isinirratti bahee warri jiilleen dhumini aaritiisanii akka lammeessaa gartee qaamni kun of jaaree isin fixu araaramnee jirraa jedhanii ragaa kana isinirratti bahan garuu dhugaan keessan isin gartee ukkaanfamtanii isaan kana kijiba isinirratti kijiban dhugaan dhiiga ilmaan keessanii kan mana taa'ee mana keessatti roorrifamaa jiru kan mana taa'ee lolahaa jiru suni ofiin afaan baasee dubbatee qaamni lola uummata qotee bulaa irratti labse nuyi araaramne isin qabnu nageenya buufne isin qabnu mariin hooggantoota wajjin goone isin jiru kijibaa jee isinitti himee jira ofiin dagatina tanaan isinii himan gartee dhaamsarratti jecha xumuratti kana warri yaada kennatu feetan gartee kan sila ergadhaa isiniifan deebisa mira keessa galeeti hattoo hatanatu mira keessa nagalchee kijiba isaaniitu mira keessa nagalchee kijiba isaaniidhaa kan ammoo saaxila kijiba isaaniidhaa kana saaxila kijiba isaaniidhaa kana gartee hin dhossinaa isin gaafateef himaa gartee hattoo hatanatuun shiraxatutti jira ja'a himaa waa tokko irraan dhossina waan sodaattan hin qabdan qabamtee jirti gartee kijibni isaaniidhaa saaxilamee jira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa oolte. Gaarii oollee miti. Fayyama. Nagaa alhamdulillah. Maali waa'ee kijiba bilziginnaan oofaa jirturraa hasaa jirta hin barsi argee ammoo sitti seene. Kijiba isaanii kanatu gartee liiviidhaan akka waan isaan dhimtaatee ta'u uumame san irratti gartee jecha kana fashaleessudha akka uummanni gartee hawaasa kanaa sagalee hin taane akka qaamni mootummaadhaa gartee uummata kanaa gartee sagalee waa tokko godhee gartee nageenya isaaniidhaan eenneef nagaa buufnee jirraa jedhanii gartee koominikeeshinii gubbatti maxxansan ol bahanii allaalatti sadacha suuraa kaasanii osoo qaama tokko wajjin hin mari'atin osoo qaama mootummaa wajjin hin mari'atin osoo amaaraa wajjin hin mari'atin nu qotee bulaa wajjin dhimma tokko hin qabnu qotee bulaa amaaraa wajjin lolaan qabu qotee bulaan keenya gartee qaamni uummata keenya lolaa jiru qaamni qotee bulaa lolaa jiru qaama hidhate liihaylii fi fannoodha garuu isaan san sodaatanii sadacha suuraa kaasanii kinoo akkanatti har'a aanaa ifraataa gidiim wajjin araara buufnee jirraa jedhanii gaddeessan aanaa ifraataa gidiim sun ammoo kijibaan hooggantoota jiillee wajjinis marii goonee hin qabnu hawaasa jiillee wajjin marii goonee hin qabnu araarri buufne hin jiru jee gartee ibsa isaanii irratti gartee kijiba isaanii gartee saaxilee ibsa biraa kennee jira waan kanarraan dubbadde. Kana uummanni ni beeka bara akka araariin hin jirre wanni araara akka haasaamnes ni beeka uummanni garuu uummanni keenya xiqqoo hubannaa dhabuudha yoo dagateef malee eenyuun akka wal dhabe uummanni ofiifis reefka jaraatis argeera dhukkaasa jaraatis argeera adeemsa jaraatis argeera jechuudha. Wanni deemaa jiru waraana hidhatee mootummaan bajetatti kaffalee hidhannootti kennee rasaasatti guutee makiinaan itti fe'ee uummata keessa nagaa kabachiisaa yookaan nagaa eegaa biyya eegaa jedhee buusee fakkeeffatanii uummata irratti bobbaa jiranii fi hawaasa qotee bulaa qonna qotataa jiru walitti bu'e. Amma dura gaafni araara jedhamee araarri xaamee manguddoon teessee nageenyi bu'e kan janiin hawaasa lameen daangaa irratti wal lolee fi qabeenya irratti yookiin wal dhabe jecha hin taane walitti bu'eetuun hawaasni lama walitti araarama. Garuu kan amma deemaa jiru dhimma siyaasa ilaalcha jibbiinsa sanyummaatii fi ilaalcha siyaasa ijaarratanii ittiin uummata maqaa shanee jiru moggaafatanii gargaarsa duduubaa mootummaa rasaasa argachuudhaan makiinaa argachuudhaan bajeta argachuudhaan lolaa jiranii fi waraana dabalatanii akka mootummaallee gama mootummaatii yoo fakkaatellee akka hin gargaarre kan hawaasa godhuuf jiran waan gadi dhaabbatee jiru. Garuu gama kaabineetiin ammoo kaabineen tuni dhimma uummataa hanga firee ta'ee fi yaadas hin qabdu haajas ittiin qabdu. Jamaala Furoodhaa waan dubbatanii quba qabdan jechuudha wayyaaneen biyya sheente fira kee ta'uus hin beeku hiriyaa kee ta'uu hin beeku waan inni dubbate sagaleen isaa Oromoo hunda harka gaheera jechuudha. Si Jamaal maaliif Oromoo bakka kanatti wanni beeku qabdu obboleessa kiyya hattuun firas bakka hin buutu namayyoo bakka hin buutu gosa bakka hin buutu jiillee bakka hin buutu hattuun hattuudha gartee akka walii galatti hattuun hattuudha. Dhimma kanarratti amma dheengadda gaafa lolli walitti bu'ame hangaa aanaa jiilleetti jedhamee ibsa BBCf kenname maqaan isaa ibsamuu barbaadne maqaa isaa dhaabeen ammoo hammee xayyaare. Humna hidhatetu gartee walitti bu'ee jee gartee hawaasni qotee bulaan hedduutti miidhamee jedhattanii dhaggeeffatuu dandeessan ibsa san BBC gubbatti gartee hangaa aanaa jiillee dhummuu baajamee gartee kan kenne jecha. Shira kana gartee guutuu osoo kaabineen uummata hidhatutti jirtu osoo gartee qaamni hidhate gartee jiillee keessa akka hin jirre beekamu
waan qotee bularratti dhufe kana qaama hidhate lammantuun gartee wal lolejanii kominikeeshinii gubbattis maxxansanii jiran. Bajaajirra uggura kaa'anii jiran. Uummatas walitti qabanii namni guutuun shaneedha janii jiran. Kun ragaa guutuu jecha agartee suur sagaleedhaan jiru. Gabbaafamuunis hin danda'amu. Osoo kana godhamutti jiru uummanni illee caljee ofirratti ilaalee qaama gartee dhimmi ilaallatu akka hattoonni tuni shira kana hidhatanii gartee dhiiga uummataa dhangala'u harka keessaa qaban ifa tahuu qaba. Uummata irraa maquu qaban uummanni of duraa massuu qaba. Tana gartee wanni anjee jecha. Malee hattuun firas bakka hin buutu, gosa bakka hin buutu, namayyoo bakka hin buutu, jiillees bakka hin buutu. Hattuun hattuudha. Tana jala sararree beekuu qabna. Lafa waraanni hidhate uummata lolaa jiruu fi waraana shaneetuun warra hidhate walitti bu'e hoggaa jedhamu diinni haa jiruuti diinaaf rakkoo hin qabnu. Diinni duraanuu walloo kan jiru shaneedha. Meeshaa guddaan kan dha'u shaneedha jee diinni duraanuu hirmaachaa tures yaadi isaaniis illee sanuma ni beekanis akka hawaasa ta'e. Humna ittiin dadhabatanii ittiin uummata kana mo'atan dadhabanii jennaani karaa kanatti boggaafatanii gargaarsaa fi rasaasa uummatarraa mootummaarraa yookiin bajata akka argataniif kana karoorfatan. Garuu kaabineen biyya san keessa bulaa jiru, jiraataa jiru, kan maqaa Oromootiin biyya san keessatti deemaa jiru. Yeroo diinni shanee jee isaanillee ilaalchi shanee warra qabutu waan kan hojjetutti jira jedhanii yaada san diinaa wajjin karoorfatan. Kan diinni sun isaan yoo lola kana buuse immoo isaan hin dhiifne. Kana immoo mana isaaniillee kan gubuuf deeman, lubbuu isaaniillee kan galaafatuuf deeman. Wanni nama ajaa'ibuus nama gaddisiisus Oromoon bakka biraalleen akka Oromoof hin dirmanne wanni godhaa jirus Oromoof illee gufuu ta'ee lubbuu Oromoo kan baraaramne akka badaa jiruu fi qabeenya Oromoo barbaadaa jiru kan godhaa jirus warroota gaafa walitti argamne nagaa buufnee jirra. Araara buufnee jirra. Kan gocha kana godhaa jiru warra hidhate yookaan warra ilaalcha mootummaa hin feene warra jecha kana barreessaa jiruu fi gocha kana keessatti qooda qabu hirmaataa jiru ummata kee jiraatee hawaasa keessa jiraate kana godhutuun ergamtoota diinaa ta'ee jiraataa jira. Gama Amaaraatiin yoo ta'e immoo Amaarri hojii isaadhaa ittuma fufaa jira. Walliftoonni isaanii, hayyoonni isaanii, sheekoleen isaanii waa'ee walloo takkaa dubbatanii hin beekan hizbaachiin yommuu xibbinoo jechaa malee jarri kun lameen Oromoon wallootii fi Amaarri maalii walitti bu'an jedhanii takkaa miidiyaan isaanii gaafatee hin beeku. Garuu dhimma keenya jedhanii dhimma isaanii ni dubbatan. Lubbuun teenya du'uun qabdu amma baata jedhanii ni zaatan. Rakkoo kana hunda uffatanii waa'ee Oromiyaa keessa jiru, Wallagaa keessa jiru, maaliif sabni keenya du'a, maaliif hawaasi keenya du'a, maaliif mucaaleen keenya qabama jedhanii yeroo hunda miidiyaa hundarrattis kan sheekolee ta'e, kan hawaasa ta'e, kan ammoo aartistii ta'e, kan wallisaa ta'e, kan baartii ta'e hundi waa'ee kanarraa dubbata jechuudha. Gaafa maqaa naannoo Amaaraatiin gargaarsi gabbahee rakkoo naannoo Amaaraatti mudateen hawaasa miidhameef jamee gabbahee Oromoo walloo biran gahu. Kaabineen amma ija bantee Oromoo laaltu tuni gaafsanis inuma agarti jechuudha. Gargaarsa achii dhufe naannoo Amaaraatti dhufe jamee dhufa uummata Amaaraatti kennamee tasumatti Oromoon dhaba jechuudha. Rakkoo walitti bu'iinsa jedduu isaanitti uumame gaafa jamee gargaarsi yookiin ammoo miidiyaan dhufe waa'ee rakkoo Amaaraa ibseeti waa'ee rakkoo Amaaraa mana Oromoo sawwareeti gubataa mana Amaaraatti jee gabaasa jechuudha. Gaafa san kaabineetti. Bakka kanatti yaada tokkoon barbaadu ibsa gartee kominikeeshiniin mirga namooma Itoophiyaadhaa kaleessa baase yoo dubbisuu maatte gartee siifan hima jecha waan jee baase humni hidhate gartee Onog Shaneen godina Shawaa Kabaa keessatti uummata nagahaa Amaaratii fi qaama nageenya Amaaraa irratti gartee irmijaa fudhatee jira, uummata fixee jira, qaama nageenyaa fixee jira. Kanaafuu mootummaan hatattamaan nageenya Shawaa Kabaa eeguu qaba. Humna hidhate Shanee gartee aanaa Jillee Dummuugaarraa qindaa'ee bobbahee godina Shawaa Kabaatti uummata nagaadhaa balleessee qabeenya barbadeesse san seeratti dhiyeessuu qabaa jee dubbate. Ibsa kana gartee kan baaseef kominikeeshiniin sun maalirra dhaabbateeti? Ibsa kominikeeshinii aanaa Jillee Dummuugaa baaseerra dhaabbate. Ibsa gartee aangaan aanaa Jillee Dummuugaa hammee xayyaar BBCf kennirra dhaabbate. Kanarratti gartee kan ibsa san baate. Ibsa kana akka gartee kominikeeshiniin mirga namoomaa sun gartee uummata kana uummata qotee bulaa miskiina humni shororkeessadhaa eessatti gartee irratti bane kana faallaa sanii deebisee humna hidhatetuun uummata Amaaraa miidhee uummata Amaaraa saamee qabeenya Amaaraa barbadeessee humna nageenya Amaaraa fixee jee kan kominikeeshiniin sun baaseef ibsa hattoonni keenya kominikeeshinii irratti baasanii fi ibsa hattoonni teenya nu keessa taa'anii miidiyaadhaaf kennan waabeffatee ragaa godhateeti. Kana uummanni sirritti gartee
hattuu tana ofirraa massee nageenya ofii kabachiisuu qaba. Hanga hattuu tana ofirraa massinetti, hanga hattuu tana ofirraan salphifnetti, hanga hattuu tana ofirraan saaxilletti ummanni keenya amma nagaa argatu hin taa'u. Namni maqaa moggaasii gartee maqaatti moggaasee maqaa shaneeju uummata keenyatti moggaasee uummata keenya ficcisiisaa jiru hattoota kaadiroota jiille keessa jirtu tana uummanni keenya beekuu qabaa tana wanni gartee ajandaa tahamee gartee uummanni keenya irratti dalaguu qabu. Kana ammoo gartee qaama dhimmi ilaalatu hundaaf gartee mootummaa federaalaatiifis ibsa gahaa kennanii hattoota tanatti bakka ofirraa godhanii seeran taatus humnaan taatus hattoota tana jiille ofirraa massuu qabdi. Jiille hanga hattoota tana ofirraa massitu nagaan argattu tana gartee wanni saaxilamuu qabu. Sigalee? Ummanni keenya lola diina loluudhaaf nama biraattis dhufatullee hin barbaadu waa biraallee hin barbaadu ni lolas diina loluudhaaf ummanni keenya dandeettii qaba. Garuu gaafa lolee injifatee gara mana isaa deebi'e kan miidhamni guddaan Oromoo keenya irra gahaa jiru. Gaafa injifanne je'ee huddu duuba deebi'ee mana isaatti gale gaafsan ergamtuun akkanaa amma jecha akkanaa qabattee deemtu tuni rakkoo uummata keenya irraan geesse. Takka takkaan ajjeefama, takka takkaan hidhannoo isaa fuudhama, takka takkaan deebiin amaarri har'a dhumtee jamee irratti dubbatamaa jirtu tuni kaffalamtiif jechuun kaffalaaf mootummaan. Uummanni kun yeroo hunda diinummaa qabanii fi shaneetuun akkas godhe shaneetu akkas godhe wanni jeniif hidhannoo tana walloo keessa jirti. Oromiyaa keessa amma amaarri dantaatti hin qabu. Dantaa Oromiyaa keessa loluudhaaf sodaa takka hin qabu jechuun maaliif hidhannoo lafa hin jirtu. Namni leenji'ee humna onnee laphee ofirraa qabu diina ofirraa lolu hin jiru Oromiyaa keessa. Dhugama rabbitti gama wallagga kan jirtuun alatti yoo warra wallaggaan ta'in Oromiyaa keessa amaarri bakka fedhe deemee Oromoo ofirraa loluu ni danda'a. Garuu waan wallootan ammoo shanee yeroo hunda shanee wanni jeniif mootummaan xiyyeeffannoo hiikaa qawwee yookaan qawwee uummata irraa akka hiiku yookiin dhiibbaa uummata irratti godhu karoora irraa qabanidha. Kanaan dahatanii uummata miidhuudhaaf kan deeman. Garuu kana oduu agartuu kaabineen yeroo hunda hawaasa ilma beeraasaa ilma eeshumaasaa duuti gandatti galu jirti jechuudha. Reefki gandatti galutti jira. Taaziyaa dhaqutti jira ammoo kaabineen haa ta'uti. Oromummaa walitti qabna ganda. Osoo ummata kana arguu eenyutu shaneen isaan jaastuun nuyi kan beeknu akka isaan waamaa jiranitti waraana hidhatee of gahee saara jiru diina ofirraa lolee wareegamaa jiru. Ummanni immoo isaan walitti bu'aa jiran kun ummata qotee bulaa jireenya ofii gaggeeffachuu dadhabee rakkachaa jiru. Ummanni immoo isaa amaararraa dhufee lolutti jiru immoo hawaasa amaaraa tokko oduu hin taane waraana mootummaan leenjii baatii 6 yookiin baatii 8 yookiin amataa itti kennee hidhannoo itti kennee dishqaa fi matariyyaas itti kennee lafa eegaa jeen. Lafa eeguu oduu hin taane ummata keenya boojii fi qabeenya ummata keenya saamuudhaaf fi lubbuu namaa galaafatuudhaaf karoorfatanii harka lafa jalaatiin kan qubachiifamanidha. Garuu kaabineen waan kana deemaa jiru kun arguu dhabuun isaanii yeroo hunda shaneetu akkas godhe ilaalcha shanee